nagaan gaafati. Rakkoo maaltu jira yaa waraabu? Inde nagaa antini goone kana waraabna seete muure. Waaw maalurraa bareeda abbo. Barbaanni kana banannu laata? Nurraa bareede ka jarraa fi nuun jedhamee mooneerra. Haasa'eetu nagaa gaafadhu. Moone maaliif dubara goote mucaa Moo'eera. Mooheera. Immoo kaa Barakatinna. Barakat. Maali maqaan isaa gara dhabe? Haa ta'u haa bakki ishii zimmedi qodaa mana keenyaa hoo mul'ate haa mul'atu kalli balli anamaa fi mishkila. Maal rakkina qaba? Nagaa gaafadhu. Akkam jirtu nagaa keessanii jirtu miti jiruuf jireenya akkam qaqashtiiwwan jajjabawwan nagaa keessanii nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jenna. Yuutuubii soorsaa yuutuubii maatiiwwan soorsaa yuutuubii nagaa keessan miti isinii Maatiiwwan obsa yuutuubillee. Maatii obsa yuutuubiis immoo akkam jirtu maatii soorsaa yuutuubii jammararratti isinitti himnaa jajjabeessaayii sabiskiraaybii godhaayii laayikii godhaayii. Akkamitti bartee sabiskiraaybii jechuu soorsaan na gube. Maal durumaan beeku. Soorsaan dadhabe amma sabiskiraaybii jechuu. Dhugaan dadhabe. Bakki. Anaa kunaa qaba waan ingiliffaan hin danda'a kanaaf. Inni dadhabinne maamaa jira. Kana ingiliffaan. Obboleewwan keenya taraa naqa qabeenatti fakkaata. Nagaartuu kam jirtu jirra jirtu baga jiraattanii jirra galata waaqayyoo nagaa keessanii jirtu nu jirra waaqayyoof haa galatu. Kunoo amma shaayii danfisnee kunoo sa'aatii misaarratti misaa nyaannee. Shaayii warra dhugamaa nu jiran ishee min maarree misaaraa booda dhaka kunoo misaa sa'aatii misaa nyaannee misaaraa booda shaayii dhuguufidha. Koottaa teessinis immoo viidiyoo keenya sinaa bashannansiisutti bashannanamaayii. Nu laalaa sabiskiraayibii nu godhaa warri addisii mana obsee yuutuubiis mana soorsaa yuutuubiis warreen addisii akkuma beekamu ani qaqaan hin naqu qaan beektanii radadadadadan hin jedha. Akkuma beektanii ani lama malee hin barbaadu sukkaara. Lama? Laaftiin jiru. Laa hin jira sukkaara. Hidhibee soorsaa naa bita. Sukkaara yoo itti baay'ate hin ta'u. Ara innaa kana hin jiru jechuun anatu si dhawwate malee sukkaara immoo kana guutee jiru. Anatu hin jiru siin kennu jechaan jira. Akkasiidha. Baga jiraattan obboleewwan kiyyaa jirra galanni waaqayyoof haa ta'u ishira galatoomi. Obsishaan waan inni haasa'uun qabaa jedhee dhufe obsishaan isiniin mari'achuu dhufe fakkaata. Daa'imni dhaggeeffattu obsishaati. Paartii sanaan immoo laalina qodaa keenya jiraan fokkisu sana. Kalli walli okkee. Maali qodaa malee jiraatamaa? Nama duubatti waa ilaalanii beektaa waan ishee mina qabsiisu duuba keetti waa ilaalanii waan hin dubbatu. Jechuun amma fakkeenyaaf jireenya Itoophiyaa fi jireenya biyya Arabaa wal dorgomsiisuun hin ta'u. Achi isaan waan baay'ee guuttatu uunasii kana jennamee amma fakkeenyaaf waggaa meeqana kanatti hojjennu. Galtanii laatu sun hundumti keessanii achi teessanii isinitti himne nu amanuu dhiisuu dandeessu galtanii laatu dhugaadha. Maaliif jireenya biyya keenyaa jireenya warra alaa waliin qunnamsiisinaa. Adaraa waliin madaalinaa nu jaalladhaa sin jaallanna sabiskiraayibii godhaa laayikii godhaa baazaa weenyu natti fakkaachaa jirtaati beektaa. Mucayyoon tokko jirti biraanee shanii jedhamti galatoo. Antini wajjin biiroo turre duraanii wal jaallannaa achi akka gara leenciittidha. Olonkomiidha tarii ijoolleen olonkomii hin beekuu dandeessu biraanee shanii kan jedhamti. Yuutuubii qabdi. Yuutuubii hin qabdu jetti. Akkamitti beekure? Ay warri olonkomii san keessaa hojiiti biyya ormaa deeman birrituu faa jirtu birrituu eenyuuti maqaan kee biiroo wajjin turre jaarsi keellee mana koobulee yaadatta annaa deemne waggaa arfan kana. Boolee itti gattee biraa deemte atirree. Haa wajjin deemtana mammaatti hojjima jirtu jechuudha. Kanaafuu biraanee shanii jedhamtu. Biyyi ishii intinidha. Eessa maqaa deema olonkomii. Olonkomiidha waan ta'eef. Olonkomiin Addis Alamiidha gadidha. Eeyyuwa. Tarii ijoolleen olonkomii as keessa jirtan biraanee beekuu dandeessu. Isheetu biraanee natti fakkaata baay'een jaalladha mucatti biiroo kee wajjin turre. Bakka tokkotti shaaworii illee kan mucayyoon tokko jirti. Nu sadan walii gallee birqiinis jirti birqiin amma biyya ormaa jirti. Birqiinis jirta fanas keessa jirta viidiyoo kana tarii ilaaluu dandeessa. Isheen fakkaatte achi keessatti ilaalla. Dhugaa dubbachuuf suma fakkaata. Addi ishii akkuma hangeeti kan achi jedhaadha. Dhugaa siin jedha. Dulloomtuudha. Dullummaa miti isheen akkasuma. Bakka bijaamaa uffadhee sirriyoon hin galtu naan jette kun bijaamaa hin natti uffistee hin galtu jechaatu akka maxxanneetti natti maxxantee ganaa ayyaana soorta maa jechuudha. Akkanachaa jirti. Kunuutti kasin immoo maal jettu ganaa barakat
Barakat. Barakati nube goda gondifatti haati gaalifattu. Ay stop baka. Bos ase Barakati fa mana kitti baati ge naagis ta'ette maal jettu qasinisti koomenti jalatti naa barreessame maal jechuudha. yoo Kan mana isheen kitawaan akkanaan naagasitti. Ati silaa'u nama innaa dubbisuu dhaqani maal buna na waan dhuftee amma dhuftee mafiiddee deebitee galta. maal kun meeqa bulaan jira Yaa rabbi na baas. Bubbultaa kasittee galta. amma yoo kan abbaan manaa koo naariinaa Ara gabaa fudhatte cufiin abbaa manaa hin qabdu intalli. Jaarsa barbaadaa fi sobbee gabaa fudhatti. naariinaan as deebi'u Ani maa soban jaalladhu. Gabaa barbaadaa fi lafa dheeraa jirti. isheen hin qalladdi ani qaba abbaa manaa maal jechuudha namni mana akkamitti abbaa manaa hin qabu miti yoo inni na ari'e asuma hin deebi'a Rakkoon hin jiru. gaafa kana Deebita abshir nu nama hin jibbinu jeexanii Kanaa- nama jibba malee. daawwattoonni kabajamtoonni soorsaa yuutuubii koomentii jala naa barreessaa yaada keessan maal jettume Daawwattoonni kabajamtoonni obsee yuutuubii illee ebaakkaachuu ba'uuna jajjabeessaanii aaraadha fuulli keenya kaameraa irratti aaraa ta'u yaa hundi keenya akkuma beekamu nama sodaachisaa nama qaaneffachiisaa nama harkaa fagaataa garuu yuutuubiin kun waan baay'ee irratti dadhabisa hedduu qaba. Sagalee jalaa galaa jira qoy. Sagalee jennaa dhugaa maalii walaa guddisnu maalidha anis Haalatti yaa. tokkon gaa haalatti. walaa guddisnu Isheen guddattee ligaageessi guddisaa maachi maal michikilaalle maalila ijoollee barakatu geetan reeka hadaa seenaa fudhadha. Laayikii otuttanii maallaqoon jira dhugaa labbii maallaqoo qaba. Baqa. Ara biyyi dhumne garuu isiniif haaraadha isin garuu an tokkoon tokko keessan nan beeka warra yuutuubii hojjettan isin hordofaan ture isinis immoo akkanuma na jajjabeessaa walaa jajjabeessinu isiniin jennaa soorsaa yuutuubis immoo jajjabeessaayi utuna jajjabeessuu baatanii to'an ittan iyyaane. haadha barakat Haadha balakati mucaan maqaan isaa 100,990 ta'e maali wanni ta'e? maali shaayiin qorra jirtu Ishee galatooma maal sitti danfisee yoon dabsee ore ati galatoomi malee nu buusuu keetii galatoomi. buusuumo Koottaa dhugaa isin shaayyanna sin jaallanna dhugaa dubbachuuf laayikii godhaa sabskraayibii godhaa waan irratti viidiyoo isin hojjennu himadhaa isiraaf illee barreessaa fi abbaay'ee baqa. shaayii zinjibilaa baay'ee mi'aa Isinillee dhugaa shaayiin dhimee isin dheeressa. zinjibiladha baay'ee mi'aa dhugaa Ani immoo wanti ilaalan jibba shaayii zafaran itti godhanii danfisan san. Zafaran sun akkatti na jibbisiisu. achitti itti godhamte Achitti zafaran itti godhan malee dafu miti achitti. Kanaafuu maal rakkoo qabaree buleewwan kiyya na bira bubbultee anu kophaa kun mana olaanaa agartanii beektanii na bira bubbultee hojii mucaa itti baata geeffadhee hojjeture. atis immoo hin dhufta booda Ayyaa. anaaf isheen biyyi keenya tokkumadha yoo rabbi jedhe atis hin dhufta Koottaa warri daka keenya taata namas qabbaan barbaadan koottaa warri karaa biraas koottaa bultanii galtu isin garuu warri karaa daka keenya garuu isin hin gaddisu sababiinsa keessa waan isin beekuuf na bira bubbultu jechuudha. Mucayyoo tokko kana itti ji'arraa na bira jirti. Yaa waaqayyo ji'arraa munyoo wajjin kitti baata geessa laata mucaa koon jedhee. Jennaan dhugaa waaqa maallaan jetti kitti baata geessinee galleeti ji'arraa. Achumaan silkii bituuf isaan hin beeku arganiiru magaalaadhaan. Kanaaf shibichaa dhagee gaafsa soorsan hojii naanne. Jennaan haa ta'u nama hin dhabdu ji'arraa immoo waaqayyo kan biraasii qopheessa kan wanti si gashinaan jette. kana oguma ishii jettee Shaayii kolfan godhee dhiifama. oguma anis immoo akkanuma jedhe waan ammas tokko sii fida magaafa dafinoo hojje dureetti Waaqayyo nasi qopheessaadha. ammas tokko sii fida kana atis immoo dhugaa dandeessee si wajjin jettu baay'ee dhugaa dandeessee olii gadi jechuun dandeessu waaqamti si haa fayyisu siin jenna Ameen ameen. waan si godhu sin jiru waaqamti si haa gargaaru Ameen inni fayyaa waaqayyo guddaadha maan ta'u si'achi. kanuma waan si haa jabeessu Sin jaallannaa. sinis Subscribe godhaa fi dhugaa dubbachuudhaaf haddisiidha jajjabeessaanii. Kabbabush YouTube illee haddisiidha subscribe godhaa fi isheedhaaf illee nu ajajjii jechuu dandeessu tariyyaani keenya saayikoloojii namaa yeroo tokko tokko asmaachuu namaa gala. walaa jajjabeessu Walumaa jabeessu nu fanan ishiin illee haaraa waan taateef kabbabush YouTube tiyyaa YouTube illee haaraadha ishiinis ishiinumaa hin jettu garuu amma tokko ta'us haaraadhuma. Jajjabeessaanii dhugaa dubbachuuf subscribe godhaa laayikii tuqaa fi bukkee darbaa ilaalaa fi viidiyoo isinitti hin dheeressinu obboleewwan keessan guddisaa nu gargaara nummoo
wasin ergitan sini ergamna sini ajajamna sin jaallanna yoo isin dhuftan mana keenya sin bushina buna isinitti dafifna shaayii isin irratti dafifna. Dhugaa baay'ee Addis Ababaa kana keessa baay'ee nama hin qabdu taanaan. Rakkoodha. Baay'ee rakkata dhugaa waaqayyo. Mana eenyu dattee mana eenyu tokko sokkostee seenta. Dhugaa baay'ee nama rakkisa. Waaqayyo nama namaa qopheessa. Kunoo nama nu qopheesse iddoo barbaanedha namni. Kanaafuu sin jaallanna hoodha. Sin gaasnatti dheerannaa rakkoodha. Ani iddoo baay'ee dhaqee bula kunoo dhimma hin qabu. Bagaadhaatti. Kana nagaan turaayii sinin jennaa Viidiyoo biraan walitti deebinutti ammoo yeroo dhiyoo walitti deebi'uuf jirra baasawwee. Yeroo dhiyoo meeshaa bituu deemaa jirra hin daawwattus hin daawwachiif yoo isin seeraan laayikii tuqxaniif. Ciao.